Harka fuune akkam jirtan hordoftoota Ramee Online nagaa keessanii nagaan keenya iddoo jirtan hundas naga'u. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo har'aa kana keessatti akkamitti suuraa yookiin footoo isin jalaa bade yookiin jechuun suuraa yookiin footoo keessan kan akka tasaa isin delete gootan akkamitti recover yookiin haala kamiin akkamitti akka deeffachuu dandeessan kan isinitti argisiisnu ta'a. Fakkeenyaaf suuraa keessan tokko yookiin kan hiriyoota keessanii kan maatii isaa ta'u akka tasaa yookaan delete gootan ta'e footoo sana scan gootanii recover yookiin deebisuu ni dandeessu jechuudha. So kanaaf yoo akkamitti akka deebisuu dandeessan har'a kan isinitti argisiisnu ta'a. Hamma xumura barnoota keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Akkasuma viidiyoo keenya like share gochuu haaraa kan channel keenyaaf taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu sistema kanaaf suuraa nu jalaa badee kana yookiin delete goone akka tasaatti kana deeffachuudhaaf application fayyadamna. Application nu fayyadamnu Play Store keessatti argama. Play Store irra galtanii photo recover delete photos jettanii search gootan ni argattu jechuudha. Haala kanaan erga balleessitanii isa kana yookiin isa kana buusuun isinirra jiraata jechuudha. Isa kana install gochuun dirqama isinirra ta'a. Anammaaf buufadhee qaba open naan jedhaman ta'eefiyyuu back deebi'a. So kanaaf isin immoo buusuutu isinirra jiraata. Haye me duraan dursa otoo application on hin goone waan tokko isinitti argisiisu. Application kuni dhibbaan dhibbatti ni hojjetu ka jennu suuraa wayii delete goone haa ilaallu. Galaarii kiyya keessa galee suuraa lamaan tokko balleessine haa ilaallu. Suuraa sana application kuni ni deebisamoo hin deebisu ka jedhu dhibbaan dhibbatti check gochuun nurra jiraata jechuudha. Haye amma galaarii keessa galee suuraa lamaan tokko balleessu. Haye me suuraa amma hayyoota keenya Obbo Baqqalee fi Jawaar Mohammad kan haa balleessuuni nafaana buutu. Fakkeenya suuraa kana balleessuudhaaf delete haa godhu. Akkuma isin argitan delete move godheera. Isa kayya kana itti haa dabalu. Isa kanas delete godhe isin argisiisan jechuudha. Haala kanaan delete godheera. Haye suuraa amma balleessi kana haa deebisuuni inni ilaaltu nafaana bu'aa isiniin jenna. Haye amma application keessan erga inni install ta'e bilbila yookiin screen bilbila keessan irratti isinii ba'e onni gootu ni bantu yeroo takka yeroo bantan applicationatti iddoo what is this jedhu kanarratti click gootanii iddoo kana routing kana on gochuutu isinirra jiraata yookiin okay gootu jechuudha. Bakana haala kanaan okay ni gootu. Kana booda iddoo start basic photo scan jedhu kanarratti click gochuun isinirra jiraata jechuudha. Haye amma click kana godhu. Yeroo click goonu haala kanaan suuraawwan nuti balleessine scan godhee deebisuu eegala jechuudha. Akkuma isin argitan kan amma suuraa Obbo Baqqalee fi akkasumas suuraa kan koo kan amma balleessee ture sana haala kanaan akkuma isin argitan deebiseera jechuudha. Kinoo haala kanaan tokkoffaa irratti deebisee jira jechuudha. Haye amma suuraawwan gara 43 olii jechuudha kan balleessee kan inni scan godhaa jiru. Ani galaarii keessa suuraa baay'ee lakkoofsaan hedduu ta'an balleessee waan jiruufiyyuu hamma isaan san hunda isa sana yookiin suuraa ani balleessana scan godhee deebisuutti jira jechuudha. Ana nan barbaachisu waan ta'eefiyyuu suuraa nan barbaachisneedha kan dura delete godhee nan dhiisa. Isin garuu suuraa isin barbaachisu sana erga argattanii wanti gochuun isinirra jiraatu erga haala kanaan deebistanii amma bakka kanarratti gaafiin isin kaasuu dandeessan erga haala kanaan deebistanii suuraa kana akkamitti save galaarii keenyatti godhan akka jettan gaafii isinirra ka'uu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu haye baay'ee salphaadha. Erga suuraa barbaadan sana argattanii iddoo tuqaa sadan kana qaba. Ani fakkeenyaaf amma suuraa obbo hayyoota keenya lamaan kanaa fi kan kiyya kana haa deebisee isin argisiisu. Haye tuqaa sadan kanarratti ni cuqaastu. Tuqaa sadan amma suurichi biratti argamu gara harka mirgaatiin jiru kanarratti ni cuqaastu. Kinoo as iddoo save this file locally iddoo tanarratti click ni gootu jechuudha. Bakka kanarratti erga cuqaastanii haala kanaan foldera isin irratti save gochuu barbaadan isin filachiisa jechuudha. Haye mi'aani amma fakkeenyaaf asirratti haa filadhu. Foldera duwwaa ta'e irratti filadhee isin argisiisa. Okay. Me folderuma ta'e tokko irratti isin argisiisu. Haye foldera kanaan immoo WhatsApp jalatti haa filadhu. Fakkeenyaaf akka inni suuraa WhatsApp wajjin walitti dabalamu waan barbaadeef
iddoo folder WhatsApp irratti nan cuqaasaa. Kana booda media iddoo turu irratti click godhee kana booda haala kanaan eegannaa dhufe wallpaper irratti filadhume iddoo akka isiniif galuuf jechuudha. WhatsApp image yoo filadhe WhatsApp image hedduu ta'e jira waan ta'eef iddoo wallpaper kana irratti filadhu duwwaadha waan ta'eef iddoo kana irratti amma erga haala kanaan foldericha filadhe okay ka jettu kana cuqaasa jechuudha. Haala kanaan no thanks ni gootu bakana no thanks gootu haala kanaan suurichi sun save ta'eera jechuudha. Amma isa lammaffaa kanas irratti cuqaasee save locally yaa godhu nafaana bu'a. Bifuma jalqabaatiin deemtanii WhatsApp keessatti filattu kana booda media filattu wallpaper filadhu waan ta'eef yoone haala kana erga filattanii ongoona kana booda no thanks godha jechuudha. Haala kanaan suurichi amma kuni suuraan kun lamaan galaarii irratti save ta'eera jechuudha. Mee amma suuraan kun save ta'uu fi dhiisuu isaa ammoo my file kiyya jala galee sin argisiisu. My file kiyya yeroo galu high storage kiyya nan filadha. Yeroo filadhu akka hin irraanfanne storage jalqaba maal filadhe WhatsApp filadhee ture. WhatsApp irratti media filadha. Kana booda wallpaper kana jalatti ani suuraa amma save gochuu kiyya akka hin irraanfanne mee haa bannu. Yeroo bannu suuraawwan lamaan kun azala jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kino suuraa inni tokko kanaadha. Inni tokko immoo kan Baqqalee fi Jaawar Mohammad isaan kanneen jechuudha. Eegaan hordoftoota keenya video irraa kanarraa dhibbatti akka barattan abdii qabna. Isin wanti gochuu isinirra jiraatu garuu suuraa waggaa hedduu yookiin waggoota yookiin ji'oota lakkoofsise ta'uu hin qabu. Dhiyeenya kana kan bade yoo ta'e ji'a 2-3 yoo ta'e hamma tokko keessaa isinii deebisuu danda'a. Laakiin kan san caalaa ture tarii muraasa wayii keessaa isinii deebisuu danda'a. Dhibbatti garuu isinii deebisuu hin danda'u. Fakkeenyaaf akka tasaatti har'a suuraa lakkoofsaan baay'ee haa ta'u yoo har'a balleessitan yeroo sanitti application kana bilbila keessan irraa qabattanii iskaan kan goota yookiin kan search goosista yoo ta'e hunda bakka tokkotti isinii deebisuu danda'a. Suuraan suni yoo ammoo kan bubul yookiin ji'oota yookiin sana olin ji'a 2 3 4 amma akkas 5 6 ta'e suuraawwan sanneen keessaa dhibba keessaa parsantii muraasa isiniif deebisuudhaaf carraa ni qabdu. Sana ol ammoo carraan keessan dhibbatti argachuudhaaf baay'ee dhiphaadha jechuudha. So haala kanas akka bartanii fi'anii kan isinitti himu. Hayya hordoftoota keenya viidiyoon har'aaf qabannee isinii dhiyaanne kan hammaan hordofaa turtanidha. Viidiyoo keenya hamma kan biraatii walitti deemnutti immoo viidiyoo keenya har'aa like share gochuun akkasuma chaanala keenya faaraa kan taatan anaa dhufu jecha subscribe akka gootan isin beeksisna. Hamma viidiyoo biraatii walitti deemnutti har'aaf immoo nagaatti.